Hai kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota channel Rashad Zeno. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu baga jiraattan baga guyyaa kana geessanii egaa yeroodhaaf isinirraa badeen ture amma biizni rabbiitiin isinitti deebi'een jira. Alhamdulillah. Akkam isin nagaa keessanii mee akkam jirtu egaa haala fi bakka jirtanitti nagaa rabbii isiniif haa baay'atu jecha. Har'a immoo egaa akkuma beekamu waa'ee aappii irraayi. Appiliishinii utuu hin taane waa'ee feesbuuk irraan barumsa xiqqoo tokko qabadhee dhufee haga xumura qophii kiyyaatti na faana turaan isiniin jedha. Warri haga yoona YouTube chaanaalii kiyya subscribe laayikii naan goone akka seentanii subscribe naa gootanuun isiniin jedha ilmaan Oromoo. Maqaa YouTubii kan kootii yeroo YouTubii keessa seentanii jettanu gubbaa kanarratti Rashad Zeenuu jettanii barreessitu. Egaa akkuma argitanuu kunoo YouTube chaanaalii kootiidha. Barumsa garaa illee kanan barsiisaa jiru ni jira. Waa'ee akkaataa moobaayilii biyya ergatanu, akkaataa zeenii ofirraa maallaqa nyaatu hidhatanu, barumsa garaa waa hedduu dhagaa wanta asirra jiru. Kana seentanii naa daawwadhaan isiniin jedha. Akkasumallee subscribe laayikii illee naagochuu hin dagatina. Gubbaa kanarratti yeroo itti barreessitanii jettanu akkanatti fidee isinii baasaa. Filafiitii kanatti subscribe si jettu sana rukutaati laayikii sheerii naa godhaa hiriyoottan keessaniif illee isiniin jedha. Galatooma. Egaa barumsi har'a waa'ee feesbuukii jechuudha. Wanta inni irratti xiyyeeffatee dhufe feesbuukii akkamitti akka namni nama jalatti yookaan peejii kee jalatti feesbuuka kee jalatti akka namni dhufee si jalatti sheer akka waan ati waan tokko maxxansiseet akka namni dhufee si jalatti maxxansine yooma imeelii paaswordii qabaate eeyyama kee malee akka namni dhufee si jala galee feesbuukii kee irratti waan fedhe hin maxxansine amman beekurraa isinitti agarsiisaa jechuudha. Egaa amma kallattumaan gara feesbuukii seennaa jechuudha. Yeroo kanatti mana feesbuukii keessa gallee jennee gubbaa kanarratti tuqaa sadan kan argaa jirtu inni abdii qaba. Feesbuuk irratti as gubbaa kanarratti kanatti tuqaa sadan kana yeroo tuqtanii jettanu akkanatti ol ooftanii setting and privacy ka jedhu kana rukuttanii jechuudha. Kunoo kana arguu jirtanii kunoo kana rukuttanii jechuudha. Setting and privacy ka jedhu kana rukunnaa jechuudha. Yeroo kana akkanatti rukunnee jennee setting ka jedhu dhufaa jechuudha. Kunoo setting kana itti maree kana sana rukuttanii jechuudha. Yeroo setting and privacy rukunnee kaane jenneen setting kana rukunnaa jechuudha. Yeroo akkanatti setting rukunnee kaane jenneen as keessa akkanatti ol ooftu kana booda kunoo security and login ka jedhu kana rukuttanii jechuudha. Kunoo setting and login ka jedhu kana rukunnaa jechuudha. Yeroo akkanatti isa rukunnee jenneen akkanatti ol ooftanii jechuudha. Akkanatti ol ooftanii kunoo use ta'u factor annotation ka jedhu kana rukuttanii jechuudha. Kunoo isa kana argaa jirtu hin abdii qaba. Isa kana kilikitti gootanii jechuudha. Isa kana gar rukunnaa jechuudha. Yeroo kanatti gar rukunnee jennee keessanii isa tokkoffaa kanarra jira jechuudha. Annotation aappii kanaayi text message CMS ka jedhu kanarratti tuqaa kana gad dabarsitanii jechuudha. Tuqaa kana isa kana asitti gad dabarsitanii jechuudha. Qubuma keessaniini isa gubbaa sanarra jiru tuqaa sana isa gara gadiitti gad dabarsitu jechuudha. Amma na faana tura. Isa kanarratti gad dabarsee jira. Sana booda continue ka jedhu kana rukunnaa jechuudha. Continue ka jedhu kana kunoo kanarra marsee jiru kana isa rukuttuu jechuudha. Yeroo akkatti continue kana rukunnee kaane jennee yoo lakkoofsa keessaa qabaattanii lakkoofsa keessan isinii fidaa jechuudha. Gubbaa kanarratti yoo lakkoofsa keessaa qabaattan akkasumatti isinii fidaa. Yoo lakkoofsa hin qabaanne immoo kunoo add phone number ka jedhu kana rukuttanii lakkoofsa irratti barreeffachuu dandeessu jechuudha. Yoo feetan asirratti gad dabarsitanii lakkoofsa keessan barreeffachuu dandeessu. Awwaan lakkoofsi koo irra jiruu fi continue ka jettu ka godanaa kana rukutaa jechuudha. Yeroon akkanatti continue kana rukutee jedhee koodii naa ergaa jechuudha. Amma yeroo inni koodii sana naa ergee jedhee asittanitti naqadhaa jechuudha. Amma koodii naaf erguu jira. Na obsa. Egaa koodii naaf ergee jira. Kunoo akkuma arguu jirtanii amma ergan koodii kana naqadhee ka'ee jedhee continue ka jedhu kana rukutaa jechuudha. Kunoo miila godanaa continue kana rukutaa. Sana booda password naaf fidee egaa asirratti password yeroo itti naxxanii kaatanii jettanu anama password feesbuukii kootiitti naqeen jira. Continue ka jedhu kana rukutaa jechuudha. Password kootiyyuu sirrii miti jedhaa jira. Irra deebii jedhaa jira.
Egaa asitti yeroo paaswordii naqattanii kaatanii jettanu continue kana rukutaa jechuudha. Warri paaswordii Facebook qabdanu bakka kanarratti bakka paaswordii kanarratti lakkoofsa paaswordii Facebook keessanitti naqattaniiti sana booda continue rukuttanii erga continue rukuttanii kaatanii gara gadiitti bakka tokkotu jira reset ka jettu sana raayitiitti gootanii kanumaanii yeroo namni Facebook keessan seenuu jiru fidee isin agarsiisa jechuudha. Akka namni Facebook keessan koodiyoonni malee galuutti jiru isinitti meeseejiin lakkoofsa keessan irratti isiniif dhufa jechuudha. Egaa barumsi kiyyaarraa kana fakkaata. Haga barumsa biraatii walitti deebinu nagaatti turaan ni affeerraa kooti. YouTube channel kiya subscribe like akka naagochu leen irraanfanneen isiniin jedha. Bye bye.